Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haadha qabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin mana barnoota sadarkaa tokkoffaa yakkaa waachoo isin daawwachiifnaatiin hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadiin gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerram. Dursee maqaa keessan guutuu fi akkasumas mana barnootaa itti barachaa jirtan nuuf ibsa. Maqaan kiyyaa Falmataa Musaa Sanjaamaa mana barumsaa Yakkaa Waacoorra. Hayyee haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessanii maal fakkaata? Haalli baruu fi barsiisuu mana barumsaa keenyaa bareedaadha. Waa hunda barachaa jirra. Hayyee gaama barataa kutaa 8 ati gaa qormaata naannoodhaatiif barataa ta'uu keessaa isa tokko mee barsiisonni keessan gaa qormaata kana akka qabxii gaarii fiddan qormaata naannoodhaa kana mee akkamitti isin qopheessaa jiran? Haala gaariin qopheessaa jiranii tiitooriyaalii fi ganama asirri nu barsiisaa jiranii hubachaa jira. Tiitooriyaalii isin yaamanii gaafilee garaagaraa isinii dalaganii isin qopheessuu irratti maal fakkaatanii? Bareedaadha. Sirri qopheessaa jiranii. Hayyee barattoota akka keetitti gaa qormaata naannoodhaa kan kutaa 8 kana fudhachuudhaaf deemaniif gaa dhaamsa yoo qabaatte mee nu dhaama? Egaan nuti qabnu namayyuu akka baratanii cimatanii akka sirriitti hojjetan qormaata naannoo dorgomanii akka hundi isaanii qo'atanii qabxii bareedduu galmeessanii jira. Maqaan kiyya Tuujii Ahmad Abdishakur jedhama. Mana barumsa Yakkaa Waachoo sadarkaa tokkoffaadha. Hayyee mee haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessanii maal fakkaatami? Ganama za'a lamarraa eegalee hanga za'a jaatanii kaawwatanitti ni barannaa. Za'a booda za'a 8 hanga za'a 11 kanattis ni barannaa. Halkanis dubbisu jira. Hayyee. Mee barataa gaa dhimma qormaata naannoo kutaa 8ffaadhaaf gaa warra ta'an keessaa nama tokko. Mee akkamitti barsiisonni keessan tiitooriyaalii isin yaamanii gaafiilee garaagaraa sheetiilee garaagaraa irraa isinii dalaganii akka isin qormaata naannoo kana qabxii gaarii fiddanii gara kutaa 9 dabartan isin gochuu irratti maal fakkaatan barsiisonni keessan? Barsiisonni keenyaas ministeerii duraan dabartee sun uffatanii akka nuti jabaannee qabxii gaarii galmeessinuuf nu hubachiisu jiranii. Za'a booda za'a duraas halkanis qo'achuu jirra. Bakka saayibana kutaa 12 wajjin dubbisu jirra. Kitaabota garaagaraa akka histirii fa'aa dabalataa kitaabonni dabalataa jiranii akkasitti dubbisu jira. Isinoo qo'annoo teessan irratti maal fakkaattan akkasumas yeroodhaan dhuftanii mana barnootaa barsiisaa hordofuu irratti haalli barnoota keessanii maal fakkaata? Mee daawwattoota keenyaaf kana bal'inaan nuuf ibsaa. Haalli barnoota keenyaas bareedaadha. Hubannoo gaarii akka likitti hubatan dubbisaas akka likitti qo'atan dubbisa kitaabota garaagaraa irraas fayyadamanii akka hubannoo barsiisota alatti itti dabalachuu. Qormaata naannoodhaa kan kutaa 8ffaadhaa fudhachuudhaaf deemaniif gaa warra miidiyaa kanaan isin daawwatu ergaa nu dhaamaa yoo qabaattan? Ergaan an qabu dubbisanii kitaabota garaagaraa irraa dubbisanii akka qabxii gaarii galmeessanii qabxii gaarii galmeessan. Bakka isa fakkaatu dhaabbachuu qaba. Dubbisaa illee dubbisuu qaba. Saayibanis saayiboota barattoota wajjin deemuu qaba. Akkasitti bakka gaarii akka ga'aniin dhaamsa qaba. Maqaan kiyya Musliimaa Abdii Ismaa'iliin jedhama. Mana barumsa Yakkaa Waachoo sadarkaa tokkoffaatti barachaa jira kutaa 8ffaa. Hayyee haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessanii maal fakkaatame kanarratti nuuf ibsaa? Haalli baruu fi barsiisuu keenyaa mana barumsaa kanarratti barsiisonni keenyaas nutis yeroodhaan dhufne ganama za'a 2 hanga za'a 15 ni baranna. Za'a 8 fi kana dhufne hanga za'a 11 fi kanaan ni baranna. Achi booda ammaas halkanis ni dubbisna za'a 2 hanga za'a 6tti dubbisnee rafna. Yeroo teenya eeggannee barsiisonni keenyaas hedduu nuti hin qabu jiranii. Tiitooriyaalii yeroo hundi yaamamnee dhufu jirra. Akkasuma haala daabsafti illee barachaa jirra. Barsiisonni keessan shamarran isin yaamanii deeggarsi addatti isinii godhaa jiran maal fakkaatame kana bal'inaan nu ibsa. Deeggarsi isaan nu godhaa jiran barumsa kutaa 7 keessa nu deebi'anii nu barsiisaa jiranii. Akkasumas gaafiilee adda addaa kitaaba adda addaa irraa baasanii nu barsiisuu jiranii.
kanumaafuu barsiisonni keenya akka gaarii nu barsiisuu jiran akka nuti qabxii gaarii galmeessine mana barumsa bultii addaa galluuf jecha. Hayyee barattoota akka keetitti qormaata naannoodhaa fudhataniif ergaa yoo qabaattan asumaan nu dhaama. Barattoota akka kiyyaa kutaa 8ffaa ministirii fudhachuuf deemuuf dhaamsiniin an qabu. Akka qaceellotti qo'atanii direerraa hafuu dhabanii ministirii tana qabxii gaarii galmeessanii sadarkaa iskuulii fi sadarkaa mana barumsa bultii addaattis qabxii bareedduudhaan deeman. Maqaan biyya Mustaqiimaa Mahammadiin Jaama mana barumsaa yakkaa waacoo sadarkaa tokkoffaatti kutaa 8ffaa baradha. Hayyee mee haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessanitti deemaadhaa jirtan mee maal fakkaata? Haalli baruu fi barsiisuu keessatti hedduu akka namatti tola. Hayyee. Yeroo baay'ee keessa bakka tiitooriyaalii gizaa jirallee barachaa jirra. Akkasuma wajjin barsiisonni keenyaas hedduu takka waan nu dhimmamanii jiraniif gizaa duraa fi gizaa boodaas waan nu guutanii kitaabban adda addaa nu dhiyeessanii gaafii adda addaa cuunfaa keessaa nu cuunfanii baasanii kanaafuu barsiisota keenya nuti qo'annee isaan jala yaanee qaama qalbiidhaan waan isaan jedhan hordofne kitaaba adda addaa dubbisuudhaan kilaasii irraa kan namnetti ganamaas yeroo ta'e eeggannee dhufuudhaan akkasuma halkanis yeroo rafnu dubbisnee hafuudhaan waa hunda isaan jala deemuudhaaf qophii addaa tarjirraan siinja. Barattoota shamarraniitiif barsiisonni tiitooriyaalii addatti yaamanii gaafilee garaagaraa dalagsiisanii akka barattoonni shamarranii kun qabxii gaarii fidan gochuu irratti mee barsiisonni keessan maal hojjechaa jiran mee kanarratti yaada bal'inaan nu ibsaa daawwattoota keenya. Barsiisonni keenya yeroo nuti kilaasii seenarraa kaase bakka gaafii deebiillee kilaasii keessatti kaneefi ijoollee dhiiraatti hin baay'isne ijoollee dubartaatti itti baay'isuudhaan akkasuma ammaa hangee isaan dandeettii qaban hangee nu madaaluudhaaf jecha gaafii adda addaa nu dhiyeessanii taasisaa jiranii. Dhaamsi barattoota akka keetii qormaata naannoo kutaa 8ffaa fudhachuuf deemaniif dhaamtu yoo jiraate asumaan nu dhaama. Dhaamsiniin barattoota kutaa 8ffaa akka kiyyaatiif dhaamu duraan dursee barsiisaa ofii kabajanii waan barsiisaan jiru dhaggeeffachuudhaan akkasuma ammas tiitooriyaalii deebi'anii isaa durallee baratanii adeemsa barataa eeggatanii guddatanii san jala deemuudhaan akkasuma ammas dubbisa waan dabarerraayis dubbisanii akka qabxii olaanaaf illee bakka namni nu duraa geessan geenyuuf kanaafuu ciminaan qo'atanii akka waan barsiisaan barsiisan jala deemanii barsiisaa fi ifittillee gurra godhaniin isaaniif dhaama. Galatooma. Yoo gaarii isaanii Abrahaam Jaama manni barumsaa waliin itti baradhuuf yakkaachuu Jaama. Qabxii gaarii akka fiddan baruu fi barsiisuu irratti barsiisonni keessan akkamitti isin gargaaraa jiran? San qophii irraa jaabuudhaan yaamanii gaafii nu baasanii nu gaafachaa jiranii achi nutis qo'annee gaafii sana akka deebinu qabxii bareedaa deebinee fi bareedaa finnee bultii addaa yaanu qophii guddaa. Barattoota akka kee kutaa 6 qormaata naannoodhaa fudhachuudhaaf ministeeriidhaaf ta'aniif mee ergaa yoo qabaatte nu dhaami. Akka isaan qacarra jabaatanii dubbisanii dabaruu qabxii bareedaa galmeessanii bultii addaa deemuu barbaadanii. Maqaan biyya Angaasaa Hussein Mahammadiin Jamaa manni itti baradhu akka waajjirri walkaa qofaadha. Haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessanii maal fakkaatamee nuuf ibsa? Gaariidha. Jaaboo daawwatanii barachuu jirra. Bakka tiitooriyaalii galchaanee barachuu jirra. Bakka nuti galgala gallee qo'achuu jirra. Ijoolleen walii tokko sadarkaa 12 bitanii akka jabaannee dabarru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo barsiisota mana barumsa sadarkaa tokkoffaa yakkaa waacuuti wajjiniin gaafii deebii taasifneetu isiniif dhiyaataatiin nu waliin daawwadhaa isiniin jennaan. Barsiisaa Hadiraa jedhama sadarkaa tokkoffaa waacuutiin barsiisaa. Hayyee haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessan itti barsiisaa jirtan maal fakkaata? Haalli baruu fi barsiisuu mana barumsaa kana kanatti barsiisaa jiru. Haala kanaan dura addaatitti barattoota tiitooriyaaliitiif ganama yeroodhaan barattoonni akka seenan goonee barsiisaa keenya bifa raayyoomnee seennee tiitooriyaaliidhaan jaa 8 tokkotti illee barsiisaa jirra. Gaafiilee adda addaa gaafii ministeera duratti 550 gaafiilee qopheessaa turre ministeera kana booda maalli barsiisaa gaafii hanga 800 bifa adabamuutiin hanga dubbaan nutti deemutti barattoota kana haala kanaan qopheessi jiru. Maqaan barsiistuu Fayyaa Sanii jedhama. Kan mana barumsaa yakkaa waacuu sadarkaa tokkoffaadha. Hayyee haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessan itti barsiisaadhaa jirtan barattoota qabdanii maal fakkaatamee kana daawwattoota keenyaaf nuuf ibsaa?
Tola yaa manni barumsaa keenya mana barumsaa guddaadha. Takkaan lafa deebiiti. Barattoota keenya qixa sirriitiin barumsa yookaan immoo barnoota dabalataallee kennaafi yeroo isaanii osoo jalaan gubin qixa sirriitiin barsiisaa baruu barsiisuu barsiisaa jirra jechuudha. Hayyee barattoota qormaata naannoodhaatiif ta'an kan kutaa 6 kutaa 8 yeroo gabaabduu hafte kana keessatti akka isaan qophaa'anii qabxii gaarii fidan gochuu irratti manni barnootaa keessan maal fakkaata? Tola yaa manni barumsaa keenya haalaan barattoota keenya qopheessaa jirra. Barattoota kutaa 8 fi 6 irratti tiitooriyaalii qixa sirriitiin osoo dadhabne hin deemne kannaa fi jira deeggarsa godhaa fi jira jechuudha. Mee barsiiftuu isin amma barsiisota shamarranii keessaa nama tokko mee barattoota shamarraniitoo akka isaan barnoota irra jabaatanii qabxii gaarii fidan kutaa 6tti kutaa 8tti jajjabeessuu irratti roobni gama keessaniin qabsoon isin taasisaa jirtan maal fakkaatti? Tola yaa akka mana barumsaa keenyaatti barattoota deeggarsi barattoota shamarraniitiif kennamu guddaadha. Barattoota warra dhiirotaatii wajjin qabxii gaarii guddaa yookaan immoo isaanii qixa akka barattoonni shamarranii kun tattaafatanii deeggarsa tiitooriyaalillee addatti isaaniif kennaa jirra jechuudha. Jalqaba irratti maqaan koo Jamaal Hassan Umar jedhama. Mana barumsaa Yakkaa Waajjoo sadarkaa tokkoffaa itti aanaa mana barumsaatti geengooti. Mee haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessanii barattoota qormaata naannoodhaa kutaa 6 kutaa 8 ta'an kana qopheessuu irratti akka isaan qabxii gaarii fidan maal hojjechaa jira manni barumsaa keessanii? Yaa'u muuxannuma dura horan irraa jalqabnee tokkoffaa irratti qabiyyee barnootaa xumuruu osoo hin taane qabiyyeen akkuma jirutti kan deemamu ta'e gaafii akkamitti dalagamuu danda'ama kan jiru ijoollee qopheessuudha. Kanarratti barsiisotaas hubannoo kennineef haala kanaan gaafiilee adda addaa shaakala adda addaa yeroo yeroon taasisaa jiru jechuudha. Gaariidha barattoonni isin jala deemanii yeroodhaan mana barnootaatti argamanii isin hordofuu irratti barattoonni keessan maal fakkaatame? Barattoonni haala barnoota hordofuu irratti yaa'u kutaan 8 hubannoo gahaa qaban jeeyyaadha. Kutaa 6 irratti xiqqoo rakkinni nu mudachaa ture. Ijoolleen kun haala qormaatichaa hubannoo waan hin qabneef tiitoriyaalii irratti gaafa deebisuuf yaallu hangi tokko nu jalaa harcee akka qormaataatti nu qabaatu. Eesan tooftaa adda addaa fayyadamnee maatii isaanii dubbisuudhaan akka deebi'an taasisaa jiru. Dura bu'aa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Yakkaa Waajjoo kan ta'an kabajamoo barsiisaa Abdii Adam haala baruu fi barsiisuu mana barnoota isaanii irratti yaada waliigalaa nuuf laatanii kan jiranidha. Dura bu'aa mana barumsaa Yakkaa Waajjooti. Mee haalli baruu fi barsiisuu mana barnootaa keessanii itti deemaadhaa jirtan maal fakkaata barsiisa kanarratti mee yaada bal'inaan nuuf ibsa? Akkuma daawwachaa turtanitti manni barumsaa keenya mana barumsaa guddaadha. Takkaan ka 8 mana barumsaa kanatti barattoota deeggarsa adda addaa godhaa jirra. Barattoonni kun akkuma biyyattiin xiyyeeffannaa barnootaa qulqullina barnootaa itti eegaltetti keessaa dhugoomsuudhaaf barattoota kutaa takkarraa kaasee hanga 8tti xiyyeeffannaadhaan akka isaan deeman taasisaa jirra. Keessattuu barattoota kutaa 6 fi 8 qormaata naannoo kutaa 8ffaa fudhachuu kutaa 6 8 fudhachuu deemaniif xiyyeeffannaa haine gama za'a dunaatti za'a boodaas akka illee akka deeggarsa kennaaf jirudha. Gaariidha. Gaafa fudhatan za'a dura za'a hanga za'a 6tiin oomishaalee deeggarfatan booda galgala guyyaa keessa za'a 8 walakkaa irraa kaasee hanga za'a 1tti tiitooriyaalii kennamti. Barumsa adda addaa akkuma sagantaa baasnee akkuma za'a duraatti deemnee deeggaraa jirra jechuudha. Gaariidha barattoota amma qormaata naannoodhaa kan kutaa 6 kutaa 8 kanaaf ta'an kanaaf barattoota kana akka qabxii gaarii fidan gochuu irratti barsiisonni keessan waliin taatanii hariiroon barsiisaa fi barataa jidduu jirtu akka mana barumsaa keessaniitti maal fakkaatti? Barsiisonni keenya dhugaa dubbachuudhaaf barsiisota hubannoo qabudha. Maaliif maqaa gaarii galmeessuudhaaf akka Oromiyaatti illee qabxii gaarii fiduudhaaf barsiisota hojjetudha. Hariiroon barsiisaa fi barataa gidduu jirtu akka obboleessaatti kan dhufanii gaafatanii
keessattuu naannoo kana warreen jiraatan gaaffiiwwan isaan dhiban warreen asii galanii jiranii jira. Barnoota isaan dhibee dhufanii ni gaafatanii biyyaa keessallee harka illee dhufanii barsiisota fayyadamoonni mana barumsaa bakka waan ta'aniif gaaffiiwwan isaaniitti ulfaatti. Yeroo barbaadanii dhufanii gaafatanii waa isaaniitti ulfaate dabaafatanii deemanii yeroo barumsaatiin alatti illee akkanis ganamaa osoo barumsi gahee duratti dhufanii kan gaafatanii itti baafatanidha. Kanaaf haala kanaan hariiroon bareeduutu jira jechuudha yaada. Dhumarratti egaa barattoota kutaa 6 kutaa 8 qabxii gaarii akka fidaniif egaa warra karaa miidiyaa kanaatiin isin daawwataniif dhaamsa yoo qabaattan barattootaa fi maatii barattootaatiifis yoo dhaamsa qabaattan mee nu dabarsaadha. Keessattuu barattoonni kutaa 6 kun daa'immanii barattoota daa'ima maaliif bu'aa barumsaa kan beekanii kanaaf bu'aa barumsaa kan akka isaan baraniif isaan kana jajjabeessuudhaan akka isaan jajjabaatan maatiin godhuu qaban jechuudha. Maaliif carraa hiree fuula duraa kan isaanii kan murteessu kutaa 8 kutaa 6. Maaliif barataan tokko gaafa kutaa 6 keessa jiru qabxii bareedduu fide ibitti amanamummaadhaan akka kutaatti ammallee hordofuu taasisa. Gaafa kutaa 8 akkasumatti qabxii olaanaa fide iddoo inni gahu iddoo tana inni maatiillee bareechisaa ture. Ammas deebi'ee barattoota illee bareechisaa jira. Barattoonni keenya wanni inni guddoo wanni godhuu qabu yeroo isaa qusachuu qaba. Yeroon hin bitamtu yeroon tun yeroon duraa deebitee utuu hin deebitu. Kanaaf akkuma Oromiyaa guutuuttu barattoonni kutaa 8 kutaa 6 baratu xiyyeeffannaa guddaatti kennanii barnoota yeroo isaanii qusatanii yeroo isaanii adda baasanii yeroo itti maatii deeggaran yeroo itti qootan yeroo itti maal godhan adda baasanii beekanii ta'anii dubbisanii waan isaan dhibe nama gaafachaa kan isaan dura jiru gaafachaa namoota isaan dura jiru wajjin muuxannoo dabarsaa akka isaan baratanidha kan isin gorsu. Irra guddaa ijoolleen argee sanaa maal godhi tapha dabarsite jechuudha. Silkii bitanii warra itti kanna gaafa silkii bitatee deema amma ijoolleen kutaa 8 kutaa malee silkii gurguddoo kanan deema kutaa 6 ta'anii waan silkii gurguddoo qaban. Maatiin waan kana beekanii bu'aan hanqamta akka isii bu'aa qabdii fi miidhaa hanqamta akka qabdii adda baasanii kanaaf tumsa kanarratti waliin hawaasa waliin taane haagonuun jaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo turtiin mana barnoota sadarkaa tokkoffaa yakkaa waaccootti barattootaa fi barsiisota akkasumas dura bu'aa mana barnootaatii wajjiniin taasifne hanga ammaatti daawwattan kana tureeti qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti. Mama